Hayyee akkasitti humaan dubbannu boo hin dubbannu boo dirqii hiiboo alaabaan tun ta wabootii miti ta Oromooti. Alaabaan ta adda bilisummaa Oromooti. Alaabaan tun waba wajjin balaaleffatamuu hin qabdu, shanee wajjin balaaleffatamuu hin qabdu, shanee qofaan faarfamuu hin qabdu, waboo qofaanis faarfamuu hin qabdu. Alaabaa ummanni Oromoo maalummaan asxaan jireenya Oromoodhaa ittiin mul'atte. Alaabaa asxaan jireenya Oromoo ittiin beekamtu. Oromoon eenyu yoo jaan tana. Eenyu Oromoon tana garta dura. Alaabaan tun ta wabootii miti. Alaabaan tun tan ABO'tii miti. Alaabaan tun ta eenyuutu miti. Alaabaa Oromoon ittiin beekamte. Oromoon eenyu yoo jaan ala kanatti tanaan nu beeyti faranjiin. Eenyu Oromoon yoo jaan tanaan nu beekan. Eenyu Oromoon yoo jaan alaabaa tanaan mul'ata. Mee Oromoojii dhayi Oromoojii. Alaabaa tanaatu as bahaa jechuudha. Garte addunyaan tanaan nu beeyti. Alaabaan tuni waboo wajjin balaaleffatamuu hin qabdu, waboo wajjinis faarfamuu hin qabdu, shanee wajjinis balaaleffatamuu hin qabdu, shanee qofaa wajjinis faarfamuu hin qabdu jechuudha. Alaabaa Oromoo cufaati. Akkas jennee yaanna nuti. Garte gooti ammaa tun gooti amma deemaa jirtu tuni haa deemtu tun. Tuni Abiyyi faa qirantii yoo isaan dadhabbii qabaatan isaan darbitee Oromoon yoo duraan dhuundhuma 100 jiraanne dhuundhuma 200 idaannaa jechuudha. Yoo ammaan tana dhufee jijjiiramni tokko Abiyyi faachii kaase dhuundhuma 200 idaanna jechuudha. Yoo duraan 100 qabaan. Gartee jijjiiramaan nu dhufa malee rakkoon dhufuus hin jirtu. Gartee kanaaf wanni ammaas muddamtanii warri gartee Abiyyi darbuu fedhuus muddamee warri Abiyyi achi qabuu fedhuus muddamu hin jiru. Mootummaan tarabbiiti. Rabbiin namaa kan Abiyyi yoo gahee dhumte jeen mucaa xiqqaa tokko ol ka'ee mataa keessa qalau godhe ajjeesaa jechuudha. Gartee tanaafuu Oromoo safuu teenyan cabsinaa walilleen abaarinaa waliin ajjeesinaan hin taatu. Wal ajjeesuuf yaatanii wal fixaa yoo ammoo gartee akkitti bilisooman Rabbiin nama bilisoomsaa qofa beekaa. Tana qofa hubadha. Kanama bilisoomsu Rabbi, kanama gabroomsuus Rabbi, aangoo namaa kennuus Rabbi. Gartee inna al-arda lillahi yurithuhaa man yashaa'u. Al-mulku lillah. Mootummaan tarabbiiti abbaa fedheef kannaa jechuudha. Tanaafuu waliin rakkisina ammoo warreen bilxiginnaa taatanii alaabaa tana jibbitan ittuma rakkattan. Warreen jaarmaya biraa taatanii alaabaa tana jibbitan ittuma rakkattan. Warreen waboo taatanii alaabaa tanaas numa qofaa qaba jettan ittuma rakkattan. Isin qoftiin hin qabdan itti dhuftan malee alaabaa tana isintu itti dhufe. Isintu itti dhufe tana hubachuu qabdan. Akkanaan isiniin jaa haasoo biraa dheerachuu hin fedhu asumarrattiin irraa ba'a. Maaliifi ummanni Oromoo ummatuma Oromooti. Namichumaa dhume malee Oromoon hin dhumattu. Namichaa dhabama malee Oromoon hin dhabamtu. Namichuma gartee yaa'ii qabusan namichuma santu dhabama malee Oromoon hin dhabamtu. Achuma teessi. Ammaas hundinuu dachuma teenya tanaaf wal fixa. Hundi Finfinnee dhaqu wal fixa. Amma Tigreen any calculator taheenuu dhoyitee Finfinnee deebuu qabdi. Tana jala muruu qaban Abiyyiin faanis calculator taheen Finfinnee deebuu qabdi yookaanuu dhumu. Dhagaa san keessatti eenyu taaf? Dhagaa san keessatti eenyu godhittisan? Calculator taheenuu ni deebiti yoo humna jabduu gaqittiftu qabaatte qofa nagayaan jiraatti jechuudha. Amaarri hoo calculatoruma taheenuu Oromoo tana dhabamsiisee lafa san irratti jiraachuu fedha. Wanni duutuun takka akka jiraattu Oromoon wanni humna hin qabne takka wanni yartuun takka wanni duutuun takka akka lafa san irra jiraattu barbaada. Amaarrinis lafa Oromoo tanaaf hundinuu
daadee banee qarrinfoo banee haajee akkana oriya wallahi wayyaaleen faan haruma kana ciramtee dhufti malee hafuun teessu eessa taayettaan dhagaasan keessa galti dhagaasan keessa humna qawwee jabduun tokkummaa jabduun teessifta malee yookaa'u dabaaqee laafaaxee dadhabaaxee laallatteetuma akka gaarii ijaaramtee buqlafaasi jettii jechuu maaliifi Oromoon waan barbaannu san hin arkanne tanaaf racamaa jirra waan barbaannu hin arkanne bakka barbaannu hin dhayne laal joolleen OPDO ta'achi jirtus ni sodaatti amaara sodaatti fedhii Oromoo guutuu hin dandayan fuula duraafillee guutuuf hin ta'an fuula duraafillee fedhii Oromoo guutuu hin ta'an tana hubachuu qabna tana hubannee maaliifi amaara sodaatan fedhii Oromoo takkuma akkana saayin godhee achin kannu amaara sodaatan yoo kana taate gaa nuti akkarra caalu rabbiin nuuf fida kunoo kanuma halee isaa qabatee dhufa malee cuftinuu maxxannee taatee jiraachuu barbaaddi namni dhugaan uummata Oromoo kanaaf hadoodee wareegamarraa eeggamu kafalee Oromoo rakkoo keessaa achi futtaasu hin jiru ammaaf yoo rabbi nuuf fide ni eeyna yoo rabbi nuuf fide malee amma waa cufan jennu waa cufa yoo jette namni kunis si aara waan hin taaneef si aaran waan ta'u hin teenyeef si aaran maaliifi gariin duruu dheereessee qabatee nama kanaas ka fedhu ajjeesee kaanis karaarraa maysee lafa tanaas bilisoomsee akka fedhutti irra deddeemee hadiraa kan amma buuca kaa'uun feenuu jechuu maaliif hadiraa waboo kun amma oowwee jira katana oofu gartee ilmoo shafaa rabbi haa godhuu siin jaanni yoo amma hadiraa kana buuca keeysee ati ilmoo shafaati duuba amma kanaa dhaabbatee jira gartee amma kanaatu oowwee jira jechuu nuti kana viivaa jennaanii hudduu duuba deebuun qabu maaliifi yoo waan laaftu harkate haa hombolchuu nuti maal jennaanii kanuma ayyoo fuudheen nu abboo eega jenne turre zamana kana suutuma deemna laal suuta deemnuus ni dhayina ceenuus ni dhayina akka yittuu ni dhayinaa jechuu an dhaamsiniin dabarsuuf dhufe alaabaan tun tan Oromoon ittiin beekamte alaabaan tun ta asxaa jireenya ummata Oromooti ummanni Oromoo jiraa mee tana kuno garte alaabaa asxaa jireenya Oromooti alaabaa kallacha qabsoo bilisummaa Oromooti qabadhu laal kallacha qabsoo bilisummaa Oromoo alaabaa ummanni Oromoo ittiin qabsaa'u abbaan fedhe Tigree idaatee yoo qabsaa'es ittiin arrabsinu abbaan fedhe Amaaratti idadheetiin qabsaa'oo jees alaabaan tun bakkuma tana jirti ummata Oromooti ummata Oromoo ta'uu hubadha warri isii tana jibbuus ittuma dadhaban ka isii tana jaalatus bakka isiin geessu arkuuf teenyaa jechuu tuni haqaan malee chin dhayitu gaafa tun achi dhayite Afrikaan guutuun nagaya taati East African peace on the world East African maaliifi wanni racamaan jirtu wanni Tigree dhaqee Tigrees kaasaan jirtu wanni Amaara dhaqee Amaaratti idaamee racamaan jirtu bakki namuu barbaadu qabatamte ka abbaan haqaa qabate Finfinnee gattaa'e namuu Finfinnu madaqu dachuma san qabee gurgurachuuf garte tuulawuma kana kaasee gurguratee jijjiirama guddaa tokko fiduuf namuu akkana qabsaa'u jira malee waan biraatii miti namuu sababuma aangoo tanaan gartee wayitti xiqqishoo takkallee ta'u gartee jijjiirama guddaa tokko mataa kiyyaa fi faamilii tiyyaaf akkuma nama barbaara daakeechi bahuuti kabaara Suudii bahu kuni maaliif deem if jijjiireetiin faamilii tiyya jijjiira amma qabsoolleen akkas taatee jechuu amma qabsoon isanu eenyuu namni Oromoo yaadu hin jiru eenyuu taanaan namni Oromoof yaadu hin jiru yoo rabbi nuu fide malee laal yoo rabbi nuu fide malee amma maaliif abiyyiinu akka bulchaa nutis ni bulchinaa dhare gartee akkasii jabaadha abbaa haqaa rabbi haafidu Oromoon abbaa haqaati haqa keenya rabbi arkamsiisu antanumaan jaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waan dhaggeeffattaniif hedduu galatooma walii sheer godhaa yoon hamtuu dubbadde dhiifama yoon hamtuu dubbadde yoon hadiraa buuca kaayes dhiifama gartee saayibban kiyya bakka jirtanitti viva itti fufaa maaliifi nuti yoo abiyyi arra galgala kanachirraa kaasanii boru jaalmarroon achi dhaqe jijjiiramaan nu dhufa nuti akka ummata Oromootti
akka uummata Oromootti nuti yoo duraan dhuundhuma 100 jiraanne dhuundhuma 200 idaannaa jechuun sanittiin amana akkasi nama akkasitti amanu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.